argaa jirtan kun Addis Ababa Science and Technology University dha. Akkuma kaameraan irra harka waliin isinitti himu. Kun kaameraan gibbii keessa bakka marayyuu hin jira jechuudha. Kaameraan kana fakkaatu bakka marayyuu kallattii deemtee marattu hin argita. Kuni dammoo gamoo nuti irra jiraannudha. Addis Ababa Science and Technology University akkuma beeytanii gibbii engineeringiti. University for Industry jedhayyuu no isaarratti jechuudha yeroo baay'ee saniin beekama. Akkuma beekamu kolleejjii gara 5 akkas qaba. Archie and Civil Engineering, Electrical and Mechanical Engineering, Biological and Chemical Engineering, College of Natural Science and College of Applied Science jedhee adda baasee gara department 9 kan hammatedha. Isa keessa Software Engineering dha. Computer Science garuu hin jiru jechuudha. Computer Science asitti argamu Adaamarra natti fakkaata. Kun dammoo doormii kenna. Doormiin maal fakkaata ka jedhuuf dammoo doormiin kenna kana fakkaata. Nama 4nis 3nis 2nis hin jiraanna. Haa ta'uti garuu barataan waan hin jirreef jecha bakka garagaraatti ijoollee bakka biraa ramadamanis nu bira jiru jechuudha. Doormii addaaf danda'e osoo qabanii as nu bira jiraatu jechuudha. Firiidha boota waan ta'eef. Haaluma kana fakkaatu hin jiraata. Firiidha. Bishaanis, elektirikiin, neetworkiin yookiin waayifaayin sirriitti dalagaa jechuudha. Sitti rakkinni neetworkii fi rakkinni bishaanii, rakkinni elektirikaa hin jiru. Baay'ee filatamaadha. Karaa nyaatatiinis baay'ee beestidha. Haaluma kana fakkaatuun dammoo gibbichi keessi isaa baay'een bareeda akka yuunivarsiitii biraa. Haa ta'uti garuu haala biriida ta'een dalagutti jiranii baay'ee deemee jira. Madalagamaa jira. Bakki baay'een isaa dalagamee xumuramuuf deemaa jira. Flooriin isaa kana fakkaata dammoo haa ta'uti amma osoo gadi bu'aa jirru kursii nyaachuuf deemaa jirra. Hiriyaa keenna kana wajjinii ganama naannoo sa'aatii 2 akkasii isa wajjin osoo viidiyoo waraabaa jiru kanatti ol argine. Amma dammoo kuni karaa ittiin gara kaaffee deemnudha jechuudha. Kursii keenya nyaatuudhaaf amma gara kaaffee deemu jirra. Naannoo kaaffee geenne jechuudha. Amma bakki dhiqannaa kun kana fakkaata. Magbiyaan isaa achi jechuudha. Seensi isaa achi bakka isin mul'atu sanii jechuudha. Amma achi baanee gara kilaasitti deemaa jirra jechuudha. Barnootaa fi naannoo kilaasii jirra. Amma naannoo kilaasii kana fakkaata. Barsiisallee dhuffee fakkaata. Amma gara kilaasitti deemaa jirra jechuudha. Kilaasii keessa seennee kilaasii jirra jechuudha. Osoo akkuma argitan kana osoo dalagaa jiru kompiitaricha harkaa dhaabbatee bakka waa wayii meeshaa wayii fudhachuu deemte jechuudha. Barsiisittiin kilaasii dhaabanii deemaa jirra jechuudha. Amma laftillee galgalaa'ee kun gara galgalaatti kan waraabee viidiyoo kana gara halkanii aastuun kana fakkaata jechuudha. Nama sa'aatii akka 3 fo'itti waraabee natti fakkaata. Ammoo halkan keessa sa'aatii 6 akkas hin ta'a. Egaa kennarraa kana fakkaata. Addis Ababa Science University irraa wanni baruu barbaadde yoo jiraate koomentii nu godhaa isiniin jechuudha. Koomentii nu gochuun dagatina. Viidiyoo keenya YouTube irras deemtanii ilaaluun irraanfatina. Yeroo gaarii.